Akkam jirtanii, akkam bultanii isiniin jedha. Hadda ganama boroodhaan hirribaa isin kaasee warra guyyaa immoo sa'aatii gaariidha warra guyyaa jechuudha. Anyway, daqiiqaa murtaa'ee isin dhufee jedhee wanna kana sheer haa gootanii amma sakandii murtaa'een dura linkii wayii isiniif sheer godhee jira. Hoppa feesbuukiin keenya mul'isa. Karasiin dhaqaa kilikii register godha galmaaha. Hoo galmooftanii linkiin sun walgahii sa'aa tokkoon booda jalqaba Washington DC irraa hin jalqaba. San dura immoo an daqiiqaa 20 booda toora ollaatiin feesbuukii dhufee isin mari'achiisu yaadan godhee jedha. Jechuu kiyyaa amma daqiiqaa murtaa'eef asuma kun peejii kan mataa kiyyaati. Ka ollaa irratti immoo ni dhufee jira daqiiqaa murtaa'een booda. Yaada gaafii adda addaallee barreessuu dandeettanii gaafii keessa achitti gaafachuu carraa argadhu hin beeku garuu laayifii karaa webeeksiitiin ollaa.org/convention 2020 webeeks buluudhaan bifa buleedhaan kan jiru san yoo suxxanii achirratti galmaa'uu hin dandeettan. Achirratti naa galmooftanii barbaadee jedha. Kapaasitii baay'ee qaba, baay'ee guddaadha. Ka har'a jechuu ganama sa'aatii tokkoo fi beektota Ameerikaa irratti dubbatee jira. Sa'a tokko immoo sabaaf sablammii irratti dubbatee jira. So kanaafi waliif naa dabarsaa tiin itti hirmaadhaa isiniin jedha. Hopefully miidiyaan adda addaallee hin dabarsa jedhee abdiin qaba. Anyway, ammaaf sanuma kari na faana deemtanii fi na faana deemtan amma yoo haalli naa mijaahee feesbuukiin dalagee jedhee karaa onnaatiin dhufee jedha. Ollaa feesbuukii keenya ollaa peejiin beektanii miti ollaa dhaaba kiyyaa dhaaba ijoollee teenyaa kaanis irratti hirmaadhu. Akkuma ollaa akka afaan Oromooti jechuudha. OLLAA.org hojjettanii karaa bitaa irratti kompiitara irra jiraatan gara bitaa irratti konvenshiina jedheetiin asitti tuqisiin jedha achi tuqaa yookiin ammoo ollaa.org convention 2020 yoo jettanii isa irratti illee linkii lamatu jira. Linkiin linkii lamatu jira. Linkii ka lammataa akka bulee irra tuqxan jechuudha. Amma anyway hoo danda'ee jedhamee teeknishaaniin teennaa asirra teettee ilaalaa jira jettee jirte akkam siin jedha maqaa si dha'uu hin danda'u. Mee karaa feesbuukii ollaatiin dhufuuf deemaa jira nagalchiisiin jedha. Hayyee galatoomaa please ollaa bira dhaqaatiin ollaa achirratti mari'annee jennaan jechuudha. Daqiiqaa 20 utuu achiin seeniin achirratti mari'achuuf deemna. Fayyaanaaf ta'a. Gaafii keessanillee yaada keessanillee achumaan barreessaa. Nuti ilma namaatii hanga dandeenyu haga beekumsa keenyaa godhaa jirra. Dogongora kiyya keessattuu kiyya nuuf folchaa isiniin jedha. Ayyee nan deebi'aa barbaachisaa ta'e yoo kun dalaguu baate ammaa fi garuu ollaa irratti